كوت بورا اشي مجيو كان جالت مون جالت ودي انجالد جالالي مفوجود مو جالتي كيت جالدي كي ماني استاذ جالدي كي جرجرا تاب amma teessanu koppii linki godha yeroo namni akkas jiru dhaggeeffataatu قبل كنا مسيرة جول hundi keessan koppii linki godha. أما المديرة تكو خير بيتا هذا منافو ده هي كتوك اسمه هي كله المديرة ترياتو بربادو نما ميكا جرا كان هذا منافو في فودي إرجع هي كله ميك يورو ما يصير تسيك تسيفوت الله لا جيتاي كان كلاش نيجا تو ميكا جرا أما لكن أنا كم بيقول لي ولا تيرو بايه أتي أما إن تلقون إرجعين سكاد ده ميرا كيس تقلتي جالتون كبجت مو درانو سير بتهتي ديفته أكمين جالتون ديس درانو ديفته تا إرجعين بلوك سبوت هجر كبيرة نبيلوت ملي كورا نبيلوت باتي كينيو داني سبات تيتوكي داني نبيلوت أنا ركمان تيتوكي بنا تيتوكي شكيتا بنا يقول أركيني أيوة إيش يا مسيسي جالت مو جالت بشي إيشي مو إيشي داني إنا ثمن أنا نجينيا فأنا سافا سيرا بين نجينيا إيش لقما جيفتي إنك تكنا نبكي سبافتة يوكاو مو في تديفتة إيه قافت تدي بسنجر باتنجر ما أفتجرت إيش إنك نتامو إتفاجر أم تفرته Oh, si juga tu pembar badar ani gift kan? ما إيش ini سوري تيمتي أتي كمان جرتا Oh mani ta mewa andalagamu? Indalagamu indalagama garu an kan jiru male ofitti fudhattee wajjin jiraachuu barbaadda isiiti. La nama waan tokko bichaan sirraa gabaruu barbaade akka shiriyaatti wanni isin gaafa kurufe gaafii dhuma kun olaasan kan tiitokii baneetti kennee karaarra buusellee tokkoffaa mucaa kanaana tiitokii barsiisellee anu akkuma tiitokii banatan hin beektu erga tiitokii tana fudhattee xiqqoo si beekamsii sirbitee eenyu godhatteeyyi simbe kuna njet waan kana akkamitti ilaaltu waan kana shari'aan maal jedha shari'aan jalqa baratti akka jedhu dubartii tokko jaalalaan dafaan hiikaa godhaa jedhaati tokko faan hiikaa godhanne akkanuma waliin jirta gaare keetii miti isin laal waa'ee isiin kootiif gootummaa miti waan itti kenne sanarraa hin gaafatamu hin gaafatamuudha itti ni gaafatamta malee waan kana ati kennitee fiituma dhiifte moo jechuun hin kennine miti kennine qabeenya kee gadeeffatte qabeenya ati qabdu wanjallo hojjetamuu hin qabu maama qabsoon dhumee jira amma uummanni gama misoomaatti galee jira wanni isin galti sirba qabsoo ta'een yeroo baay'ee bubuqqi sirra barsi kana fa'aa kun wanni itti akka warra bosonaatti rifeensa jala wanni gootee gagadhiifti jedhani wanni kun akka ati qabsoo uummata keessa kaasaarti wanni akkasii gaarii miti gamma biyyi uummanni nageenya barbaada waan ta'eef yeroo yerootti wal fuudhanii waa ijaarratanii gartee walitti dhufanii jaalalaa fi misooma ofan malee tureera kun bara 2018 wanni akka qabsoo kun gama kana irra fuchuun adde garaan. Okay. Yani akkuma shari'aatti jechuudha. Lamma ijoolleen waasii fuutee haqa siitii minaamin jedhaa jiru. Abu Khayru miti jedhaa yaa natti khayyalee wallahi ma kun Khayru miti jedhaa yaa akhi natti khayyalaa ramma yeroo tokko qofaas bay deebi bay deebi. Yeroo tokko qofaas bay deebi. Rafuun jira wallahi rafuun jira. Naagale kaarruu keessa qofa nu agarsiisi deebi rakkoon qabu. Kaarruu keessa qofa nu agarsiisi deebi chigirelloo. Irribaa miti barsilas amma wanni kun amma bakka ga'utti muusoo si qabe muusoo rafeetii miti irribillee sin qabu nan beeka yookaan jaala keessa galteetta yookaan immoo xiiqqee keessa galteetta irribi sin qabu nyaanillee sitti hin goru sigale shaayillee yeroo bishaan sitti hidha sa'aatii kana keessatti nan beekaan narra beeka waan akkanaa ishee ijoollee ooroo dubbadhu masitti mee as bayyee wanni godhe ofirraa kaasi mootii jirta. Okay. Namoonni as keessa jirtan yeroo kana jechuudha
akkaawuntii Ustaaz Hamzaa kana baariyaalii isaa yeroo hunda ol ka'ee taa'uu qaba waan ta'eef isin fayyadaaru nu fayyadaa jiru. Koppii linkii godhaa yeroo kanaa namni kumni tokko hundi keessanisti asir gizee koppii link argu. Yeroo kudha qofa koppii linkii godhaa bilbila keessan gadi qabaatii taaptaabiin immoo iskaawun namni kumni tokkoof 200 kuma 100 hin geenye. Sheemna wallaha laazim. Wallahi sheemidha. Hundi keessan dabil taap godhaati daqiiqaa keessa kuma 100 galchaa baalu. Adi story godhadha. Na dhaggeeffadha. Adi story godhadha hundi keessan yoo adi story godha. Ishee waraana labsee taa'u jira amma waan kana natti ma. Eshi manatti mana gisaniimi. Kanan isinirraa baruu dhufe akka shari'aatti illee waan barbaachisu tokko isinirraa baruu dhufe waan rabbii walitti na buusu tokko. Waraana labsee taa'u jira. Gaafi bareedaa anamma viidiyoo kan kee tokko sheernaa goonaa argeen ture amma qeerroon hiriyaa kiyya makkatti wajjin turre si galee qeerroo taanii sin balleessa waan sana yoon deebiste yeroo jettu isatti sheer godha jedhee kan irraa madda beeytaa yaaboo kayruun tarkaanfii kameeratti fudhachuuf jedhee isallee nan jaaladha waan ta'eef wanni kun duula walitti banuu osoo hin taane jalqaba irratti amma ati ilaala amma isa rabbisi beeku intalattii fuuchuudhumaa barbaadda moo erga isiinsi bulooftee xiiqii keessa galchite Sigalee isiillee achirraa baastee of tuulachuu barbaaddaati. Kana qofmee dhugaa jiru nutti gaadisitti mara kon qabu. Jechuun dhugaa jiru dirqama himtani shari'aatti isin himsiisa malee jaallattanii miti. Isa kana ammoo an silma kan dhaqee waan kana balleessee eenyu godhe osoo nama fakkeenyaaf qiimii likii waan tokko hin taane namni uffatee dhuma waan sana keessaa ba'a. Sinu ammoo dhaqees immoo waan kanatti hin galolaatuun kunumti waa dhumti jaalalaa minaamini kun hin jiraanne. Sinii galee sunama waa balleessuuti waa hundoo balleesseen zimmire keessaa ba'a. Dhugaadha garuu. Yaa. Eeshi. Kanaafuu ani mucaa duraan na biloottee jirti yeroo dhuma sana himeera. Amma reefin arguu jira mucaa fidee natti deebisaa jennaan laa mucaan abbaa fidee jaallatti abbaa fidee akka jirti isin feetuu minaamin jedhan. Eeshi dhiifamaa shina biraa. Eeshi. Kanaan anti dirraa baruu barbaade jechuun akka miidiyaa kana irrattis immoo argaa jirtu waan ta'eedhaaf viidiyoon tokko illee isinitti dhufa waan ta'eedhaafi waan dhaqee shari'aa walitti na buusu tokko isin gaafachuu bichaa barbaadeeti. Eeshi amma asirratti gaa yeroo tokko mukti godhu gaasitti hima. Wanni jiru tokkoffaa yeroo tokko habiibi eeshi khalas wanni jiru akka shari'aatti dubartii tokko gaafa ati jaallattu isinillee si jaallachuun dirqama. Jaalalli gama lammanii ta'uun dirqama. Yoo ati si jaallatte isin sin jaallanne kan ijaaramaa jiru manaa miti daasiidha malee daasiin sargii guyyaa lama booda jiga. Sigalee miti hamma xiiqii fuutee kaatee torban tokko jiraattee kaatee gadhiisuu fuudhee kan hin gadhiisettee jiruu si balleessu yoo ta'e malee jaalalli jiraannaan gama lammanii ta'uu qaba. Yoo isin sin barbaadu jette qabeenya kan kee sii deebiftee deemuudha. Qabeenyi kan kee maali? Tiiktookii sana. Waan biraa qabaattu godhu qabeenya kan keettee sii deebistee kaatee abbaa feetee heerumoo mirga qabdi. Waliigallee miti? Waliigallee jira amma. Amma wanni ati irra barbaaddu maal amma? Kallattiidhaan. Qeerroodha maal dabarsina? Maalitti himna? Warra bira jiru. Hawwis ta'e qeerroos ta'e nan beeka waan ta'eef kana jeenutti hime. Wannan barbaadu an sagalee dhuma siirraa dhaga'uudha. Isa siin maal jettu? Isa si ilaal. Yeroo haasoftu mucaanii nama wajjiniin haasofti nama bira jira nama waliin haasofti. Nama minaamini jetti. Eeshi. Ejina waan jechuun baafatee ilaaluu qabeenya kan ta'e. Sin barbaadu. Eeshi. Karaa nan bayirran bayi. Na jennaani maasalaam. Eeshi yoo sin akkas jette birri in deebistaafi giftii si gama kee deebi'e kanan deebistaafi. Yoo sin akka jette moo tiktokii kee deebifte moo. Hai yeroo duraanii na jaallatte waa hundee harkaa fudhatte isin tiktokii waggaamee kan harkaa fudhattee baddee deebite. Eeshi. Ani immoo har'a dhaqee waan isin qabdu fayyaa.
Ito kita na wajinini. Furashuu dirqama qaba. Eshi. Isii dhiisee deemaa waan ta'eedhaaf. Maa qabeenya isiiti kan namni amma isii sappoortii godhe waan ta'eef amma haqqeen ta'u. Haqqii namaa tokko misqaala zarraa tokko fuutee nama guyyaa qiyamatti gaafatan dabar. Nama siidhaa kennaati qabeenyi kan isii bira qabdu maali? Tiiktookii qofasaa? Yaa. Kanaafuu akkam goota rabbiin maal jedhe guyyaa qiyamaa yooma laa yanfa'u maalu walaa banuutu dhufa guyyaa gaafa sana. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبين نما مسلمات تكسموني فوتون دندسو فدي اباساتي ملك يونا مسسين اي يمن جدن فكينيا ما غرا دولاركم مالماتيان دولاركم مالمديسيتي سمونين تو بولون تو اي يما اباسناتي ملك حلالا تو حراما انتل كان جالتي وادا ودي غلطني ترتن بودا كان مو ارغا لفبرتي تيتو كيتين فيمس تي كالي سكاد erga sikaadee kaatee ati qabeenyuma sitii tokko sana deebisuudha malee waan namni sappoortii sii godhe yoo fudhatte akka guyyaa qiyaamaatti gaafatamtu osmaanuu beeki hin deebistamoo hin deebistu ammaati karaa nagaadhaan jechuudha fakkeenyaaf rabbii walii galuudhaaf ilmoo namaatiif osoo hin taane. Akka kiyya deebinaan akkasiin an deebisa maala akka namaan barbaadu. Eeyywaa ati ammoo yoo fakkeenyaaf ishee kan iddoo taate akka manguddootti kunoo makkaan jedhu buleessi keenya ooroo giftar Stigale, kerro berasi tema, rakku kapu. Ati yo dugman isi jaallatti nutti himi. Quraana isa dhiisaanis warra abbaa gadaas manguddoo itti baafnee wanni gochuu hin dandeenya. Garuu jaalala kanaan turu hanguma isas gabbooftuuf. Amma yeroo hin taa'e silaalu tokkoffaa miidhamaa irta wallahi nyaata illee nyaataan jirtu. Irriballee rafaan jirtu. Amaasii keessa jiranni. Umaanii jiranni. Okay. Nyaata illee nyaataa jiru mucaan kun irriballee rafaan jiru wallahi akka yeroo hin taa'e ilaalu kunu gadda guddaa itti dhagahamee jira. Annaa ati mucaa itti dawwaluu dhuftu amma. Koy amma khairuu gaafanna khairuu ati isuma dhugaa jaallatta moo xiiqqii keessa galte waan kana. Ila ustaada dhaggeeffadhu. Ani osoo xiiqqii narra dhaqee na qabsiise har'uma tiitokii keessa galeen xiiqqii dhaadha qabniti. An viidiyoon kiyya duraanii akkanumatti waliin haasa'u. Wal jaalataa turre duras nam tokko hin beekinaan amalee. Eshi. Har'a immoo illi kiidhaa xiiqqii keessa galee wannan jaalala si ol guddisu hin jiru jaalala suma duraanii malee jechuudha. Eshi. Har'a wannan haaromse tokko hin jiru. Eshi. Mucaaluma fidaan harkaan ga'a. Jechuun kam okkee ati sagalee si dhaga'uu barbaaddeeti? Ayaga mucaa nam fuudhaan ofitti nam fuudhaan tokko sun rakkoo tokko hin qabu. Yoo si sodaate yoo gaatoo kanatti itti kakattee sodaachisaa jirta akka butii warra durii wayii fakkaata wanni kun si sodaatuuf mucaan dhufti uumaaniin. Maalla sodaatti yoo maaliin godhama? Maal jette ati Oro? Oro jechuun saayiba taatee dee namni natti miidhaan bira dhufe dura namni saayibatti waa himata hedheetaan. Isin saayiba qeerrooti jedhee namni dura namatti waa himadhu sabraa jedhanii naaniin iyyee dura isin bira dhufe. Waa lama keessaa tokko. Nam beeka wallahi jarree mucaan nama lagaadha lafa mucaan. Mucaan nama amala gaarii qabu namallee amanamaadha. Seegalee miti. Amman beekutti nama haqa hojjetu nama haqa jaalatu mucaan hin beeka hiriyaa kiyya mana isaa galaan ture. Qeerroo bira siidhamnu qaamaan. Eshi ati amma akkuma mucaan sitti heerumtu barbaadde miti wanni miti ati tiiktookii fi birrii sanaa miti ka barbaaddeeti. Intaluma barbaaddeeti saa? Yaa kun birrii barbaade ofiifiin ofiimaa waan taatan isinii. Bar dhugaadha gara tokkoon Oroo gifta dhaggeeffadhu mucaan kun intalattiin umarraa qabamee jira malee osoo nama maallaqa barbaadu ta'e jeegalaa miti. Wallahi waan kana dubbatu akkam beekutti eega. Maallaqa kana dubbatu mucaan irraa qabamee dha siirraa. Leennoo intalli harakaata hedduu goote deengadda ji'a lama geenye kunoo namni kuma 8 taa'ee siilaa deengadda mucayyoon harakaatii qabdee sirraa. Mucaan khairuu namaa akka nama tokkootti isarraa bakka bu'een dubbadhaa jaalalli isa duraa jaalatti sharafee itti caalee itti dabalee jira. Mucaan harakaata gooti. Jeegalaa miti. Amma obboleessi keenya kun miidhamaadha tokkoffaa barahaa uumaan keessatti nyaataaf dhugaatii irri barraa fagaatee jira. Waan kana immoo karaa gartee lafa jalaatiin karaa keessaatiin xumuruun dirqama ta'a jechuudha. Ati qeerroo bira hin deemtaa ayyala makroonaa ni beekama. Horiin booda dandeemaa. Bakka jira? Bakka akka